Ashama akkam jirtu nagaa keessanii mata dureen irra barnootaaf qabadhee jiru waa'ee harka namootaa kan sarara tokko qofaa qabu kan jedhudha. Akkasumas immoo daa'imni keessan yookaan mucaan keessan akka dhalateen harki isaa sarara tokko qofaa qaba yoo ta'e maaltu kana fidaa maal nutti agarsiisuu danda'a kun kan jedhudha. Mee akka armaan gadiitti irraa dawwadhaa barnoota irraa argattu. Sararri harka namaa harka dhala namaarra jiru jechuudha. Yeroo namni sun yookaan yeroo daa'imni sun gadameessa jiru naannoo 7-12 uumama. Kanaafuu 7-12 booddee gadameessaadha keessa ta'e namni tokko harka isaarra sararri mul'ata jechuudha. Namni hedduun harka isaaniirraa sarara 3 qabu. Akkuma argitan kana amma kun harka noormaaliidha. Irra keessa jira, gidduu jira, gajjallaadhaanis jira jechuudha. Sarara 3 qaba namni noormaalii, namni hedduun jechuudha. Haa ta'u malee darbee kan sarara dheeraa tokko qofa qaban jiru harka isaaniirraa. Sarara tokko qofa kan gamanatti kan gamalachuu tuqee deebi'u jechuudha. Sadii ta'uun tokko qofa kan qaban. Fakkeenyaaf amma daa'imni kun sararri tokko gama dhufee naannoo quba guddaa ga'a jechuudha. Daa'imman akkasii egaa maal qabu jedhama? Simian crest yookaan transverse palmar crest qabu jedhama. Sarara tokko qofa waan qabaniif. Haa ta'u malee jechi simian crest jedhamu kun maalirraa dhufee? Simian jechuun qamalee jechuudha waan ta'eef kun egaa ilaalchaaf gaarii miti waan jedhamuuf maqaan kun akkaafu murtaa'eera. Kitaabonni hedduun yookaan kitaabonni adda addaa waa'ee kana barreessan kan durii akkasii jedhan malee kan amma barreeffaman simian crest jedhan jechuudha. Harka qamalee jechuudha waan ta'eef. Harka qamalee kana fakkaatanitti fakkaata maaliif akka akkas jedhame amnooti shuu. Namoota 30 hanga namoota 50 ta'an keessaa namni tokko sarara harka isaarra jiru tokko qofadha jedhamee tilmaamama. Kana jechuun namoota 100 keessaa namoota persentaa 1 hanga 2 ga'an harka isaaniirra sarara tokko qofaatu jira. Akkasumas dubartoota irra wanti kuni kan caalmaan mul'atu dhiirota birattidha. Harka 2 caala jechuudha dubartootaan. Wanti harki isaaniirra sarara tokko jiru kun jechuudha. Akkasumas harka 2 caala harka tokko qofatu kana qaba. Namoonni simian crest qaban kun yookaan harki isaanii sarara tokko qofa qabu kun harka 2 irraa osoo hin ta'in yeroo hedduu harka tokko qofa irraa qabu. Haa ta'u malee harka 2nis ta'e harka tokkos ta'e wanti san nutti himan tokkumadha jechuudha. Yeroo hedduu wanti kun kan rakkoo hin qabnedha. Namoota hedduu irratti rakkoo tokko malee jira jechuudha. Haa ta'u malee namoonni kana qaban hangi ta'an rakkoo uumamaa qabaachuu malu. Rakkoo uumamaa adda addaa harka daa'immanii kana ilaallee kan baruu dandeenyu jira jechuudha. Mee isaan keessaa kanneen gurguddoo ta'an arfan shanan tokko haa ilaallu. Inni jalqabaan Down syndrome kan jedhamudha. Daa'imman dhibee Down syndrome qaban persentaan 45 harki isaanii sarara tokko qofa qaba. Almost daa'ima 2 keessa daa'imni tokko harki isaa sarara tokko qofa qaba jechuudha. Daa'imman dhibee Down syndrome qaban. Down syndrome kun maal yoo jenne dhalli namaa noormaalii kiroomosoomii qeenxee 46 qaba. Yookaan double kan ta'e pair kan ta'e 23 qaba jechuudha. Haa ta'u malee kanneen Down syndrome jedhaman sababa kiroomosoomii 21ffaa irratti osoo 2 qabaachuu malanii 3 qabaniif waliigala kiroomosoomii qeenxee 47 qabu. Tokko tirfii qabu yookaan tokko dabalata qabu jechuudha. Kiroomosoomii 21ffaan 2 ta'uu qabu 3 ta'a isaan biratti. Kanaaf trisomy 21 jedhama. Kiroomosoomii 21ffaan 3dha jechuudha. Kana dhagaa kan dhibee hedduu qaama isaanii irratti mul'atu fidi qabatee dhufu sababa kiroomosomiin tokko tirfii taateef. Daa'imman dhibee Down syndrome qaban waan hedduu isaan irratti argina. Isaan keessaa tokko harka isaanii amma jineedha. Simian crest kan jedhamu kana harki isaanii sarara tokko qofa qaba. Dabalataanis daa'imman akkasii dandeettiin sammuun isaanii boodattafaadha. Akkasumas immoo guddinni qaama isaanii akkasumas guddinni afaanii boodattafaadha. Daa'imman ji'a 6 of danda'anii taa'u. Haa ta'u malee kanneen Down syndrome qaban naannoo waggaa 1 of danda'anii taa'u. Daa'imni fayyaan tokko naannoo waggaa 1 ka'ee dhaabata. Daa'imni Down syndrome qabu immoo naannoo waggaa 2 ka'ee dhaabata jechuudha. Akkasumas immoo fuulli isaanii flat kan ta'e kan diriiraa kan ta'edha. Akkasumas yeroo hedduu arraba isaanii kan gad baasanidha. Uumamaan dhibee marrummaan isaanii dhibee adda addaa qabaachuu danda'u jechuudha. Kanneen Down syndrome jedhamu kun sababa kiroomosoomii tokko dabalata qabaniif kiroomosoomii 21ffaa irratti. Akka waliigalaatti yoo ilaalle daa'imman akkasii akkuma suuraa irratti argitan kana harka isaanii irratti simian crest kan jedhamu jira. Dabalatas immoo short fused finger qubni shanaffaan gabaabduudha.
lukti isaaniillee qubni guddaa fi qubattaan gidduu gaappiin jiru baay'ee gaappii guddaa qaba jechuudha. Gargar fagaatee argama. Akkasumas mataan isaanii xiqqaachuu danda'a. Gurri isaaniillee xiqqoo gadiiqee mul'achuu danda'a. Bakka jirurraa xiqqoo gadiiqee jechuudha. Akkasumas immoo fuulli isaanii diriiraadha. Akkuma amma jenne iji isaaniillee dhibee adda addaa qaba. Kanaaf dhibee adda addaa qabu jechuudha Daawun sindiroom kan jedhamu. Isaan keessaa tokko garuu harka isaanii kanatu sarara tokko qaba. Inni garbiraan feetaal alkool sindiroom kan jedhamu. Haati yeroo ulfaa kan dhugaatii alkoolii adda addaa dhugaa turte yoo ta'e daa'imni ishee gaafa dhalatu harki isaa kuni sarara tokko qofaa qabaachuu danda'a jechuudha. Isaan kun feetaal alkool sindiroom jedhamu. Feetaal alkool sindiroom kun yookaan haati alkoolii dhugaa turte yoo ta'e harka isaa kana qofa miti kan akkas ta'u. Dabalataan illee daa'imman akkasii guddinni fi ulfaatinni isaanii xiqqoo akkasumas immoo rakkoo amalaa kan qaban gaafa guddatan dhibee onnee kan qaban akkasumas immoo dhibee adda addaa qabu. Akkuma suuraa irratti argitan kana jechuudha. Hidhiin isaanii kan gara olii kun amma baay'ee tiin kan taatedha. Baay'ee qalloo kan taatedha jechuudha. Dabalataan gurri isaaniillee xiqqoo gadiiqee argama. Mataan isaaniillee xiqqoodha saayiziin ishee uumamaan. Akkasumas bakka ijarra funyaarra waan adda addaa qabu jechuudha ijoolleen haati alkoolii dhugaa turte yeroo ulfaa. Isaan keessaa tokko garuu harka isaanii kanatu sarara tokko qofa qaba. Inni gara biraan Ariskong sindiroom kan jedhamudha. Ariskong sindiroom kan jedhamu kun ammoo rakkoo kiroomosoomii X waan ta'eef ijoollee dhiiraa qofa irratti mul'ata. Ijoollee dubaraa irratti baay'inaan mul'atu jechuudha. Namoonni akkasii uumamaan hojjaan isaanii baay'ee gaggabaaboo kan ta'anii fi fuulaa fi qaama isaanii irrallee mallattoowwan biroo hedduutu jiru. Isaan keessaa akkuma sila jenne tokko harki isaanii sarara tokko qofa qaba. Yeroo hedduu jechuudha dhibbaa dhibbatti ta'uu baatus. Akkasumas immoo akkuma suuraa irratti argitan dhibee adda addaa fuularraa qabu egaa. Kanneen arfaffaan kanneen tiraayisomii 30 jedhaman tiraayisomii 13ffaa. Isaan kun immoo akkuma sila Daawun sindiroom jenne ta'ee isaan kunis kiroomosoomii qeenxee 47 qabu. Haa ta'u malee kiroomosoomii 13ffaadha kan bakkinni dabalataan jiru. Kiroomosoomii 13ffaa sadiidha jechuudha isaan kana biratti. Kanaaf warri kun immoo harki isaanii akkuma sila jenne sarara tokko qofa qabaachuu danda'a. Dabalataan immoo qubni isaanii wal qabatee yookaan wal yaabbatee akkuma argitan kana akkuma suuraa irratti argitan kileenchid handis kan jedhamu. Qubni isaanii walirra taa'ee quba dabalataa qabaachuu danda'u. Akkasumas immoo afaanii funyaan gidduu uumamaan kan baqaqee jiru yookaan osoo hin cufatiin kan hafe ta'uu danda'a. Cleft lip, cleft palate kan jedhamu jechuudha. Gurri isaaniillee, mataan isaaniillee, miilli isaaniillee waan hedduu rakkoo qaba jechuudha. Dabalataanis dhibee onnee qabu daa'imman akkasii. Kan biraan Klinefelter sindiroom kan jedhamudha. Isaan kunis akkuma sila jennee harki isaanii simiyaan kirees qabaachuu danda'a yookaan sarara tokkitti qofa qabaachuu danda'a. Dabalataanis immoo wanti kun ijoollee dhiiraa qofa irratti mul'ata yookaan Klinefelter sindiroom jedhamu kun ijoolleen dhiiraa akkasii cidhaan isaanii xixiqqoo kan ta'e akkasumas immoo kan harma gurguddaa qaban akkasumas immoo kan miila qofa dhedheeratan fuularra areeda kan hin qabne waan akkasiidha jechuudha ijoolleen akkasii. Inni gara biraan Turner sindiroom kan jedhamudha. Ijoolleen akkasii gaa Turner sindiroomiin kun ijoollee dubartoota qofaadha kan inni affect godhu. Dhiira biratti mul'atu jechuudha. Ijoolleen akkasii gaa akkuma sila jennee simiyaan kirees yookaan harki isaanii sarara tokko qofa qabaachuu danda'a. Dabalata immoo morma isaanii irra rifeensi gara booddee baay'achuu danda'a. Mormi isaanii gabaabbachuu danda'a. Dhibee onnee qabaachuu danda'u. Akkasumas immoo dafanii mucaa godhachuu dadhabuu danda'u. Akkasumas gabaaboo kan ta'an yookaan short stature hojjaan isaanii baay'ee gaggabaaboo kan ta'anidha jechuudha. Egaa akkuma waliigalaatti waa'ee dhibee kanaa haasa'uu miti waan ta'eef kaayyoon warra harki isaanii warra akkasii sarara tokko qofa qaba jechuudha. Yeroo hedduu dhibbaa dhibbatti yeroo hedduu haa ta'u malee harki sarara tokko qofa qabaachuun yeroo hundaa rakkoo miti namoota hedduu biratti kan rakkoo hin qabne jechuudha. Waan hordoftaniif hedduu galatoomaa turtii gaarii.